Yooyyaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala YouTube isaa Ibraahim Nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Har'a viidiyoo barbaachiftuu akkaan barbaachistudha jedhu takka jedhee yaade takka isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Jidduu kana viidiyoo isiniif hojjechaa hin jiru asumaan dhiifama isiniin jechaa badeetii jira jechuudha. Viidiyoo har'a keessatti haala manuma keessan teessanii jechuudha. Quraana manuma keessan teessanii nama isin barsiisu nama isin qaraasisu osoo hin barbaanne jechuudha. Manuma keessan teessanii weebsaayitii yookiin appilikeeshinii qofa fayyadamuun bilbilaan yookiin kompiitaraan yookiin bilbila androidii keessaniin jechuudha divaayis keessaniin ismaartifoonii keessaniin haala itti qara'uu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoon tun baay'ee isin fayyaddi dheeti yaada namni baay'een quraana nama isa qaraasisu dhabeeti manatti qara'uun ni barbaada garuu hin argatu jechuudha nama isa qaraasisu. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkamitti akka qaraatan waan baay'ee salphaa ta'ee fi karaa salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti understand akka itti gootanii fi haala ittiin barattan immoo haala salphaa akka ta'e as keessatti isinitti argisiisa jechuudha. Hanga dhuma daawwadhaa isiniin jedha. Jalqaba viidiyoo tana laayikiidhaan eegalaa amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hordofaa. Tole jalqaba irratti maal gootanii weebsaayitii appilikeeshinii tokko isin barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii amma as biratti argaa jirtan kana jechuudha. Appilikeeshinichi Qur'aan Smart Pen jedhama. Eessarraa akka buufattan gara dhumaatti isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kana ni buufattan jechuudha. Iddoo baay'eedha jira. Teelegiraam chaanala kiyyarallee hin jira jechuudha. Achirraa buufattan jechuudha. Erga buufattan booda yeroo tokko ni bantanii appilikeeshinii kana. Yeroo bantan haala kanaan haala amma argitan kanaan interfeesii kana kan isinii banu jechuudha yeroo jalqabaatiif yoo bantan haala kanaan isinii fida. Amma isin kana hunda asumatti dhiistanii maal gootanii iddoo kana yoo dhuftan mallattoon akka siitingii takka jirti jechuudha. Isiisan kiliik gootanii bantanii jechuudha. Yoo seetingiin kun isin dide maal gootanii seetingiin kun yoo isin dide as keessaa jechuudha suuraawwan kanneen fudhattanii jechuudha juz'iiwwan kanneen juz'aan isinii kaa'e jechuudha yookiin immoo boqonnaadhaan isaan kana keessaa tokkochuma irratti ni tuqxan jechuudha. Achi booda fakkeenyaaf interfeesii fi fuula kana isinii fida san booda kunoo seetingiin amma sirrooftee dhufteertee jechuudha isa duraa caalaa isa san yeroo tokko kiliik gootanii bantanii san booda as biratti seetingiin hedduun isin biratti isinii dhufa. Jeneraal ka jedhu jira asitti mallattoon quraana yookiin buukee jirti as bira immoo teekistii jira jechuudha. Kanaaf wanni guddaan amma isinitti argisiisu maalinni fuula kana waan takka takka sirreeffattan jechuudha. Kun as biratti dispilay seetingiin jira. Kana yoo barbaadanii dhiistanii yoo barbaadan immoo on godhatanii garuu kun maalee vibrate on tab ka jedhu kan akkanuma dhiistanii kun immoo intro sound quraana yeroo bantan jechuudha. Quraana yoo bantan sagalee amma qara'aa baneensan akka isaan isinii banuu ni barbaadan moo hin barbaadan kan jedhu kana yoo barbaadan raayitii gootanii yookaan dhiistan jechuudha. Filiip peej saawundi yookiin kun filiip peej saawundiin kun yeroo quraana san yoo dabarsitan jechuudha fuula isaa sagalee akka kennu barbaadanii ka jedhu kunin guuttanii salphaadha. Amma wanni guddaa isinitti argisiisu as biratti fakkeenyaaf teekistii jedhu kana bira dhuftanii teekistii kana bira yoo dhuftan jechuudha. As keessa siitingii aga 451 jira jechuudha. Quraana gosa adda addaatiin isinii fida as keessa quraana gosa baay'eetu jira. Kun bakka noo tuqxan quraana gosa hedduutu jira. As keessa haga 11 jira jechuudha. Barreeffama isaa jechuudha. Barreeffama isaati qoqqoodee isinii fida. Mushaaf ka jedhu jira. Nask ka jedhu jira. Naskituu nabii nazrii maal ka jedhu jira. Isin kan barbaadan irra keettanii mee fakkeenyaaf kanarra haa kaawwanii kan irra kaa'u haala kanatti naa jijjiiramaa jechuudha. Saayizii isaallee dabaluu dandeettan haala kanaan quraana kana saayizii isaa haala amma argitan kanaan dabalachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa kalarii isaati. Kalarii yoo barbaadan jijjiiruu dandeessanii kalarii kana kalariin kun kan quraanaati jechuudha. Keessa isaatiin akka sirriitti isin mul'atu yoo barbaadan dabalachuu dandeessanii jechaadha isinii. Haala kanaan kunoo akkanatti jechuudha. San booda okeettaniin yeroo okeettaniin haala kanaan jechuudha. Quraana kalarii kanaan isinii fidaa jechuudha haala kanaan. Active text jechuudha. Kana inni kun immoo kan quraanaati. Bakka kana tuqxan jechuudha. Kallattiin quraana san bifa kamiin akka isinii kaa'u isinii fidaa jechuudha. San booda as bira dhuftanii okee gootanii as biratti jechuudha. Kunoo kalarii amma diimaa godhee jira. Kun immoo active text kalariin kun
isa jidduu kanneenitti kun amma akka argitan kana barraa'u kunniin immoo isa quraana noormaalii guutuu isaati jechuudha. Booda quraana keessa seenee guutuu isaa isinitti argisiisa. Amma eega as geettan waan guddaan isin hafu akkamitti akka qaraatanii fi sagalee akkamitti daawunlood godhachaa akkamitti sagalee tokko tokkoon jechuudha. Word by word jechaan jechuudha. Akkamitti akka qaraatan isinitti argisiisa. Amma duubatti deebitan jechuudha. Amma quraana kana keessatti deebitan jechuudha. As keessa jechuudha suuraa fi juuzni illee jira. Juuza as biratti barreessanii juuzaa ni filattanii as bira fakkeenyaaf as dhuftan ka suuraa isinii jira. Suuraan Faatihaa jira, Baqaraa, Al Imraan, Annisaa, Al Maa'idaa ka'edha jechuudha. Isin as biratti suuraa barbaaddan san sarchi gochuu dandeessan akka feetanii barreessanii jechuudha. Yookaan immoo tokko tokkoon ol deemtanii tokko tokkoon akkanatti keessaa barbaaddanii qara'uu barbaaddan san keessaa filachuu dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma Al Imraanii kana haa banu jechuudha. Al Imraan ka'edhu kun jira. Quraana Al Imraan ka'edhu kana ni bana yeroo tokko. Yoo banu haala kanaan naa fida. Kana halluu jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Sana booda ni tuqxanii quraana kana. Yoo bantan akkana isinii qara. Garuu amma calqaba irratti tokko tokkoon qara'uudhaaf fakkeenyaaf amma kun alif laam miim Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum jedha. Kana isin qara'uu hin beektan yoo ta'e bakka tartiiba kanaan tuqxanii isiniif qara'aa jechuudha. Fakkeenyaaf amma alif laam miim ka'edhu kanarra yoo tuqee alif laam miim kun haala amma argitan kanaan jechuudha naaf qara'aa jechuudha. Hunda isaa takka takkaan irra deebitanii yeroo lamaa sadii illee irra deeffachuu dandeessanii kanas yoo ta'e fakkeenyaaf tokko tokkoon tuqxanii jechuudha. Kun akka barbaadanii yoo tuqxan jecha san isinii dubbisaa jechuudha. Kun as biratti fakkeenyaaf huwal hayyul qayyuum kun hunda isaa tokko tokko yoo filattan akkana isinii qara'aa jechuudha. Kun bakka kanatti yoo tuqxan akkanatti nazzala عليك الكتاب بالحق أنا ما تيجي نسني ترجع سارة اسم كوبا كيسانين تقطني يجورا كناف أما حالا كنان قراتني إرجسني ترجسيسه garuu sagalee daawunlood godhachuu qabdanii jechuudha. Sagalee akkamitti akka daawunlood godhattan amma isinitti argisiisa. Yeroo tokko duuba deebi'ee isinitti argisiisa. Sagalee fakkeenyaaf amma mee quraana kana bira dhufee kan sagaleen qabne ta'uu danda'a. Quraanni kun fakkeenyaaf amma mee as bira tuqee kunoo amma sagaleen hin jiru daawunlood naaf hin taane kun as biratti no internet connection jedha jechuudha. Sagalee kana daawunlood godhachuu qabaattan sagalee hunda isaa jechuudha. Kan aayaa guutuu isaa suuraalee hunda kan boqonnaa hundaa 30 barbaadan daawunlood godhatanii kan keessaa barbaadan daawunlood godhachuu dandeessan. Akkamitti akka daawunlood godhattan amma isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeen amma duubatti deebitanii bakka siitingii calqaba isiniin jedhe san dhuftanii bakka siitingii kana kunoo bakka xiyyaan isin argise kana dhuftan jechuu yeroo tokko. Achi booda kunoo as biratti daawunlood aadiyoo kan inni jira. Bakka daawunlood aadiyoo kana hin tuqxan yeroo tokko. Yoo tuqxan as biratti nama qaraa'isullee as bira sagaleen isaanii jira. Suuraaleen akkasuma ayatoonni hundi as keessa jiran jechuudha. Suuraan fakkeenyaaf amma kan daawunlood ta'e lama qofa ani isinitti argisiisuudhaaf lama qofa daawunlood godhe jechuudha. Kunoo lamaan kanneen kuuwwan daawunlood hin taane Baqaraa fi Alfaatihaa daawunlood godhe jechuudha. Isin amma daawunlood godhachuudhaaf kunoo bakkaan dhuftanii barbaadan oolii ka jedhu kana daawunlood godhachuu dandeessanii. Ooliin garuu isin jalaa turuu danda'a. Meebi intarneetni keessa kan turu yoo ta'e jechuudha. Tokko tokkoon buufachuu barbaadan kunoo as bira dhuftanii fakkeenyaaf suuraa Al Imraan kana as bira dhuftanii asitti daawunlood godhachuu dandeessan jechuudha. Daawunlood ni godhattanii san booda tokko tokkoon isaanii kan irra deemtanii qara'uu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate description box keessa channel kiyyaa kan telegiraamaan jira. Karaa saniin akkasuma karaa feesbuukaatti illee ni gaafachuu dandeessan yoo maara kan qabu koomentis naa barreessuu dandeessan jechuudha. Kanaaf xumureetiin jira guddaa galatoomaa isiniin jedha.